Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dhagee fatootaa fi deeggartoota keenya jirra. Alhamdulillah galata rabbii jumaa mubarak asumaan isiniin jecha isiniin gee bagaas geessan baga isiniin gee walumaanu bagaas geenye deeggartoota fi kabajamtoota keenya haran tana bariituudhaan barbaada deemu jira. Bariituu Ibrahim Adam barbaada deemu jira. Hafuura dhageetiin inshallah yoo rabbiin naaf laaffisee jala deemeetiin bakka isin jirtu ilaalee baasee jechuun deemtu jira. Rabbi siif alaaf sujaatii du'aa naaf godha deeggartoota fi du'aa naaf godha. Umarii fi wanti faddee barbaadumatti jirra isaan bakka isaan itti qamaadii fi kanallee umar telefoona fayyadee beekaatti dawwalee na jalaan kaasu bakka inni jiru harkachuu hin dandeenye qunnamuu hin dandeenye. Bakka isaan jiran hafuura dhageetiin bakka sanittiin deemee barbaadee achi dhaqee ilaala jeetiin warra kasii deemu jira. Ijoollee takkaallee namoota dhufu jiranii ichi siigatiin akka nama qama'utti mana isiin jirtu san dhaqee taa'ee isin eeggachina dhuftanii yoo dhufin jiraachuu baattee yookaan natti deebitanii jeetiin ijoollee wali jenidha. Akkasitti daawwattoota keenya fi hordoftoota keenya deeggartoota keenya du'aa nuuf godha du'aa itti nuuf jabaadha inshallah irraan tana bariituu baasu malee hin galu booda isiin seente jala deemeettummaan barbaade baasa. Junaydii fi Umar yoo dhuftuu jalaa hatanii dhufeessanii awwaalanii mucayyoo taa'utti jedhanii ilmoo ofiitiif magantaadha. Deebisaatillee jennee afaan tolaatillee itti dubbannee hin deebifne mucootana ilaarra hin deebisne jarri kun manni mujjirimoo mujjirima akkasitti daawwattoota keenya jalaa nafnoon ga'e isaan booda isaan seenan jala seennee barbaannee baafutti jalaa nafnu isin jenna deeggartoota keenya haraan deemu jira. Haraan amma silaa isaan gandii isaan jiran sanitti achi dhiyaadheetiin jira. Inshallah xiqqoo booda biraniin gaa bakka silaa isaan ichi geessuun oolan jeen yaadaan deemutti jiru san dhaga'uttiin jira. Waa takka illee wanni isaan deellee hin jirtu yoo rabbii wanni qunnamsiise waa takka wanni isaan na godhan illee hin jirtu waan rabbiin nan godhin Umarii fi Junaydii wanni isaan na godhuu danda'an hin jirtu. Anis waan inni dafaa lubbuutti yaan godhu baay'ateen deemutti jira. Amma durallee gaafa Ibrahim maksudnya kau bawa udba sudah so demu askarnya nu kabani nu Daniel kaida kasan hujani mesha ferrat fa gonun nafudan ne anu so jennu sibilan malif ya tanjani anu kabani anu dani kha anu turani ida sayra le rabbi base birratun base gasille amalle tun akasmatin wani lubut ya dafa bidu waan gaaf sa irraa jijjiiree jechuudha ya fuudhee deemu jiran inshallah ma takkallee jireenya ma takkallee inshallah daawwattoota keenya du'aa naaf godha du'aa uummata bareedaa hundaa du'aa itti jabaadha du'aa nuuf godha du'aa wanni caalaan jirtu du'aa inshallah du'aa inni bira dhaqqaba isin ga'a isaan arraas taanaan boros taanaan booda isaan seen booda michoota natti jabeessanii akkanatti isaan biyyoo irraa maranii achitti jedhanii kana jalaan hafnuuni barbaannaa barbaannee tubaana nuti jalaan hafnuuti isin nu jalaan hafna isin deeggartoota gandii isiin jirti jaanii gadduma kana jira beekilaan naan jaanii fooguu agartan kana inni karaaraan fakkiin lateena kamera firaadhaan fakkiin adeemati akkasitti deeggartoota keenya du'aa nu bora isin du'aa itti dabata du'aa maatu hunda fi hundadha du'aa itti dhufeedha inshallah du'aa itu hunda jaamaa du'aa hin teessan waan meeqa dalagaa jirtu waan meeqa eeguudhaa jirti du'aa mata sanatti anu dibadhaan isin jaa akkanaatiin isin jaa deeggartoota keenya inshallah takkalleen
isaan jedhu kun gara mujrimootaati. Deenggaddaas akkanumatti waa meeqa ilaamanii waa meeqa godhanii badanii bahanii qabanni ta'u jiru. Tis inshaallah jalaan hafu hanga mujrimoota kana qabnetti akka seera jiru hojjeneet akka ummata irraa qaqqabutti ummataa miti. Ummata namuma cinquudhaa fi qabeenya namaa nyaachuudhaaf qophaa'e. Kana ammoo dirqama nuti irratti ilaannee wanni godhu dirqama hayyu dirqama qophii isaan jiran barbaannee baasuuf. Junaayitiinis durawwan kana keessa jiru umariituutu fidee maallaqaan bitee isaa as keessa fidee dirqama Junaayitii fi Umar toonnaa jala ooluudha qaban nama jaalatanii jibbanu toonnaa jala ooluudha qaban. Arraan inshaallah rabbina kalaqatu bariituu baasu malee waan hin gallees. Yeroo ilmoofitti hin magantaa barra bariituun akka ijoollee xiyyaate keessumin xiyyaate kana ijoolleen xiyyaate bara. Inni kun nama ilmoo dhalee as keessaa qabu. Ranta ilmoo ta'e namni tokko fuudhee deeggartoota xiyyaarraan tana simmee ilmoo ta'e santa akka namni irraan tana fuudhee yoo ni fuudhee kan isin jalaa dhufa ishee ni taate ilmoo seelaa fuudhee seelaa dhufa ishee bakka jirtu silkiidhaan sitti wanni godhudha. Hadda durroon ifni maallaqa miliyoona takka nagaafatan naarraa hojjan akka bataa fayyatti hanga wanni tun garaan nyaachutti jirtu anuma garbiidoo bitaa bira. Dafal gadda kamera sini marun gadde ni magaaloo keessan gadde ganti isaan wanta kana ayyoodha kan bakka isaanii walitti sabata akka bakka isaan duraan bira kan barbaadutti jira. Kanaaf deeggartoota keenya jalaan hafnu irraa tanaaf eega salaata Jumaa booda guyyaa isaa kudha irraa hafne yaa'utti jira duraan naaf birraatu waliin barbaadu birradhee itti dawalee innis kara biraatti godhee adda baanee asaantii Kalau jina mutu khar-khara baneti jadi orang juga. Senifu deeggartoota kan du'aa nu godha du'aa itti nu godha inshallah. Musamman tana kamera maraan film deemee ana shakkani. Danda kanaan ol seenu deema foonii seenu tana jala geetiin jira. Foonii tanan deemee ol seena. Jalaan ol seena. Du'aa lubbuudhaan isin ijaaru moti. Du'aa jabada. Allah irraan inshallah rabbina halafisu. Bariituu booda isiin jirtu seeneetumaan baasa. ربنا خلاص جبروها ربنا لك سؤال عن تعطوا دوائن جبادة دوائن عندها وهم دوائن بس ما جلت لي عدتي جرا كيسان جلسة العدد عدتي جرا مش تنافع كان أسمع خلاص أقولي من سجل قلت جرا أسين سينا جين سينا دكتورين سجل سجل أمباريون دكتور ربنا ولا ربنا خلاص Hordoftoota keenya bakka inni seenee alhamdulillah nagaan seenee hin jiran hin dhufne naan jaanii mana hunda seenee laale hin jirani bakka biraatti jiranii isaa waliin as hin jirani roman tanaan seenetti gabbee mijiraa seenee hin jiran akka dhala garree jarri sanii dandii rifnin gaafate ilmoon ilmoofiitti magantaadha. Agarree hundumne gaariitti haahamani. Hakuu isaanillee nan amansiisne. Mana seenee gaariitti mana seenee mana kubbaa sadii qaban kubbaa sadii maqaa seenee. Inni hangam maatii na bira qatillee seenee. Dhabee deebi'ee jara sanii yoo inni achi dhufa yoo taate naaf dawwalaa deemee bakka Walaupun rapi hati tidak bisa, dengan jarna beliau jadi pada di bakal berarti di orang sana bakal berarti demnya tu berpanah mana ganden teh juga kita ganden teh juga, bakal kita ganden rak juga. Karena tane bari itu kebau sudah ni, itu kasih buat jadi, ani sekarang kejisan rumah, galen bakal terang kamu, besetin galen rak. Yung galera te warabeti adonya te gurni bi ni ta jane ji sekin rafa goro ani ko romo tu je karo jalu ko pehla notice jalan hafno maka angge isan se ne to barbanne banne sin ja inshallah to amati ni jura dai jalan hafno male barbadu musane tin demam anta alhala fiyo kana
kan tabetin deme tin kita ganti berat kita ha itu tak berat ganti itu nama deme lah jalan aku di sini aja di tempat katanya dia itu juga pada dia itu kan sini karena di degar tuh tak nyangka video dan wanita di begitu negara penaturan senja buat itu juga insyaallah beri itu bahwa yang kalau jenis termaju khara bane berbadat itu insyaallah rabbun negara nabas negara rabbun wakar itu doa di depan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.